Alhamdulillah jechuun gaariidha. Ji'eetu kuyyuu amata kudhan naannuma san jira inni tashaashaaluun barbaadu jechuudha. Namni ha saartifikeeta tokko qabu sadii godhuu qaba hin jaan. Ha digirii qabu lama godhuu qaba hin jaan. Ha maastereeta qabu maastereeta lama godhuu qaba hin jaan. Kanaan jinjaan maaliif kuyyuu bakka san akka jee barra eenyu himna qayyama kiyya kitaaba isaa san irratti yookaan kitaaba isaan na dhiiftan. Namni tokko je kantiibaa ta'a je. Taqlaa ministeera ta'ee jaani ani danda'u kantiibuu mootii jettanii na dhiisaa. Maaliif bakka inni maal laala? Kunoo jaartiin tiyya ijoolleen tiyya naa nyaachuu jirti waa cufa harkachuutti jira. Kana laaluun qabdu. Hawaasa islaamaa kun ati guddachuun islaamaaf jira guddachuudha. If guddisu akkasuma. Amma gurbaan kun dhaqee yoo Misira nu dhaqee ambaasaadara Misira nu ta'e moo hin taane? Misira keessatti tashaashaalamee Awurooppaa nu dhaqee ambaasaadara keenya tokko Awurooppaa jiru. Borobar hokkoodhaan nama tokko ol nu harkisa. Akkasuma namni akkuma wal dura bakka isaa dhaqee hin dammaqu sira. Akkasuma kaapitaalaan amma yoo tokko guddate. Akkasuma namni haa wal dura deemee haa wal booda hafee haa wal dura guddatee haan akkasitti nafu. Akkasitti namni hokkoo walii tahaa jechuudha. Kanaaf wanni ta'uu qaba namni salbul adnaa kana dhiise. Osoo olaan har'aa dhaanuu danda'u osoo deebi ammas khasalaanummaa ammas ifannoo ammas nagarra ifumaaf gaa ifannoo abbaan ifumaaf irra haa hin danda'u abbaan if hin jiru hin beeku hin danda'u wanni kan mustahiila waan akkanaa kana nagarre wanni hin danda'amne hin jirtu. Wanni hin danda'amne hin jirtu. Sirreettan dirree dhawaa ganda masgidii seerraa ka'anii ilmi keessa bu'aa ba'ii dira tana keessa deemanii jabuutii turanii biyyoo awwaalle akkasuma ganda dullachaa marhalaa dira tana gubbaa dabaranii as gahan sheeka keenya takbiirtaa naafonna jaha. Hayyee sheeka dhuftaan dirree dhawaa. Mee mudannoon isin jiruu teessan keessatti hin daganne maali? Marhalaan dilli sun dabarte taa nama kofalchiisu ni qabdanii mudannoo? Fakkeenyaaf maaliifaa? Mudannoo nama kofalchiistu. Waanuma takka taa jiruu keessa nama mudatu jechuudha. Anu? Waa hedduu jira. Takkaa lama. Waan nama kofalchiisu gisee jaan. Anoo meeqaan nama kofalchiise. Egaa isaan warra anuu bicaa. Anoo namni gisee na arku ni seeqaaba. Namni billee kun gisee na arki Abdurrazaaq jedhanii xiqqoo seeqa. Ajaa'iba. Jechuun diin kana giseen qaraasisu hin jajjabeessu hedduu hin jajjabeessu. Bakka anti lolu jira. Bakka anti lolee dachiitti garagalchuu jira. Gisee amantiin tuqamte. Gisee sana khabirooti miti. Nan sossoban namni nan sobu namni nan ergu alaas dachiin garagalcha buusan. Bakka anti lolu jira. Bakka nama sosoman qaraasuu leecalloo uummata kanaati. Haa ijoollee maal abbaa keessanii isinsa qoy maal abbaa keessanii fan jaabar. Qoflanii ta'u ijoolleen sun naggammadan malee takkaanatti naara. Qorqota keenya akkana wal ta'e garuu irra hedduu giseen qaraasisu nama kana gammachiisaatiin qaraasisu. Uummattiin qaba nama jecha uummatti waan akka jookii kanaan qaba. Uummattummaa hadiis tokko himeti maymaayis tokko ja'a. Quraana ayat tokko himeti maymaayis tokko ja'a bara. Amma viidiyoon qiyyaasiin baane malee manarraa waraabamu jira. Narraa waraabamuu jira gaazexaa qiyyaati wannidha. Ka tafsiiraa fi khabirooti narraa waraabamuu jira akkasumas taa'u jira malee yoo agarte. Bakka jechuun nabbarate bakka nabbarate adda nambisu uummata kana hafuula banaa kanaan duratti arge. Keessaamoo gisee isaan akkasii gammadan habbaa takkaan hidhaaf ammas. Amma takka dhabnu godhe kaa walakkaa dhabne. Gaaf tokko wanni tokko irratti maaliin jette namticha hadiisa gisee nama himtan namarratti wanni hin godhinaan jeen.
jajjabeessinaa suutuma nama qajeelchaa hin jeen. Fakkeenyaaf namichi isa koon dhufee hin jeen. Manni warra abaluu eessaa jee gaafatee hin jeen. Sani namtichi kun afaan hedduun beeku kiyyee bazii baxurree jee hin jeen. Bazii baxurree bajjabbillee buburree dhaddachaan bilaannaa qurbaa cafaqinoo. Lalama xurree takka asiin jiraame asiin maaltu jira? Jibbii takkaa dheetu jira achi. Achiin immoo dhaddachaa jira. Dhaddacha duubaan gisee kan ta'e mana namichaa jiraame namichi amma afaan Amaaraan beeku. Yeet ነው yennaan bazii baxurree jechuudha. Bajjabbillee buburree dhaddachaan bilaannaa qurbaa cafaqinoo. Dhaqee haa namtichi. Dhaqee mana sanii gubazee beeyyataa kan laajee. Antee maan na hojii jee qarsaa kanaa gaddeemaati. Inee libalaa na hojii. Kenna yennaa ya qarsaa tawarwaarii ya abbabaa gibbii ya faaxuma usoo mandar na hojii. Par afaan Amaaraa cabxeen beeku bara. Antee maan na fuul bitachuu deemaa bara. Antee maan na yennaa inee libalaa na hojii. Bar fuulii nyaachuu deemaa jechuusaati. Antee maan ነው yennaan inni ሊበላ ነው ይላል ከየት ነው yennaan የቀርሳ ተወርዋሪ የአበባ ግቢ የፋጥማ ኡሶ መንደር ነው አንለን ቀርሳ ለግኝ እንደከኝ አይደል ምን ኸኝለን መናወራ አበባ ግቢ ብረጄ ጀማን ኸኝለ ጀማን ፋጥማ እንግዲህ ፋጥማ ኡሶ ይጂ አይደል ጀማን ኸኝለ ጀማን ፋጥማ ኡሶ ይጂ ምን ኸኝለን መና አበባ ግቢ ድረስ አሁንም ጭቁን ሂሜ ሞኒም ነማ አንገነ ይሙት ተደብደኒ ማለት ዲፕሎማሲ ይጮል ዲፕሎማሲ እኙማ ከይፍሰቾ ይጮል እኙማ ከይፍሰቾ ይጮል አንተ ማን ነው እኔ ሊበላ ነው ከን ነው የቀርሳ ተወርዋሪ ነው የአበባ ግቢ ነው የፋጥማ ኡሶ መንደር ነው ጀማነ ከኘለ ጀማተ ፋጥማ ኡሶ አበባ ግቢ ብረመነ ካና አበባ ግቢ በቴጋ ነው ሲቁንጆሮ አበባ ዲበና አከሰሜ አከሰና ጃቤ ይያል ኢለፍ ይየኝ Gaafa kan jee bar wanni deemu jira bar biyya teenya hameetu biyya teenya quraanni bar dur deemu jira suma deemu jira ila darasaa fi gaasheenii waliin deeman qom jennaan qomiinuun jettaa qomiisiin jennaa qomii qumattar gingizaam leebaa gurdaa farshoo si goona fanxar jeeni bar ilafu jeen jee ilafu gaafa qaawwanni sanqa Gaawwanni sameetu gaafa jalloo fullee hoo bishaan shumoo dhuyne hoo wisaa jennaan baaldii lafaa bunne hoo jee gaafa Sayyid Abiyyoo sani daa jalloon dhufnes Sayyid Abiyyoo wanni dhufee bara sani bar itti himee maal jenni beeta itti wanni itti baasee gaafa jalloo fullee hoo bishaan shumoo dhuyne hoo wisaa jennaan baaldii lafaa bunne hoo jee bara ni beetanii gaafa sanii eenyu wallaala silaa gaafa sani akkasiiti antee maan no yennaan እኔ ልበላ ነው ይየኝ ቆማንተ እናን ቆሚኑን ጀታ ቆሚሲን ጀራ ቆመተር ጊንጊዛም ሌባ ጉርዳ ፈርሾ ሲቆነ መንጠር ኢለፉ እናን አከነ ነገሬ ከነን ዳገኘ ቆመተር ረቢ ተነራ ሁላ ነገ ያኑ ጩፊ ደንቀርጄ ሆቴ በረም Amma TV Islaamaa irratti sagantaa haroota tan musalsala ta silsilaa qabdu dalagu jirtanii ta kaayyoo fuudhaa heerumaa jettu maali mata dureen addanatti maal jechuu kaayyoo fuudhaa heerumaa maal filatta du'aa kana wanni nin kaayyoo fuudhaa heerumaa fideef wallaahi rabbiin najaanu habaasu amiin namni guyyatti nama 50 wal fuudha nama 150 waliiqa qorannoon hanga geesserraa 50 wal fuudhee 150 waliiqa bar aruuzuma barana deemu jiru bar eddumina kakka laalgaa aruuzuma agarsanii mise hiikaan namni atti wal gaggeessu jirri akkasuma wal gaggeessu jiranii samma ani dhiiroo fuudhaaf heeruma kana inni hubanne fuudhaaf heeruma kana alaama qaba haayoo qaba wanni kun fuudhanii baatii 2 waliiqu ama takka waliiqu baatii 5 waliiqu wanni kanaa kunni heddummaatee
heddummaa ta'e hedduu adda yaa'an abalumaa adda yaa'an sanirraa hin waan hin jee duraan inumaahu waan takka kanii yaadee jira dalagee waan kana haayoo fuudha haayifarumaa kana nin dalagee qopheessuun qabaan jee hanga marsaa hedduu amma marsaa 10 dabarse ilaa marsaa 20 nin dalaga jeetii yaade maaliif jennaanu waan kana sirreessuudhaaf golommata hawaasa keessatti argame kana irrina yoo qaawa banaa argame kana hulaan tun akka cufamtuufiin akkasittiin haayoo fuudhaaf heerumaa kana nagarre qopheesse haayoo fuudhaaf heerumaa hajoo kuni hedduu nagarre bareedaadha dargaggoo keenyaa shamarree teenyaa hawa akkasi nama bultiif deemu ha bultii keessa jiru cufanii fayyada jeetii yaada. Inshallah. Marsaa jalqabaa goolamnee jira daawwattoota keenya kabajamu marsaa lammaffaatii fi gama marsaa taphaatti achi dabarra boqonnaa gabaa booda walitti deebina. Daawwattoota keenya kabajamu marsaa taphaa keessa kunoo seennee jirra. Taphni hungaa gaafiitu dhiyaata gaafii pirooduusaroonni qopheessan anis hin beeku gaafii kana isinis hin beeytanii yoo gaafii tana himuu ni gaafatamtan nin hima yoo jettan nin hima jettanii waan kana ol qabdan abadan himu yoo jettan abadan jettanii jechuudha nin hima yoo jettan kanarraa nyaattan aappilirraa jechuu sababnis badhaasa hin himu yoo jettan qullubbii yookaan nacci shunkurtii tana nyaataa jechuu namni hin himne hoola haya gaafiin duraa maal jetti okay jireenya keessan ka jaalalaati irraa nuuf hima ni himta jechu aya hima over ani jaalaltii takkaana qabdeen beeku ani hayaata qiyya hatta gaafaan fuudhullee jaartii gaafaan fuudhu guyyumaan fuudhu deemu san guyyuma saniin dhaqee nama tokkotti hime nama nara gurguddaa jira hime haya si fuusifnaan anjaan nama san ana qaraasisa an nama tokkoon qaraasisa namni tokkichaan san nama 60 kana qaraasisa inni san an tokkichumaan qaraasisa isumaan qaraasisan nama guddaadha waan guddaa ta'e jecha isuma san ittiin himadhe akkasitti ta'i funyaan itti dhaabdee ni jirti naan jaan hin jirtu hin jedhu ta qopheeffattee ni jirti hin jirtu ta laallattee hin jirtu jechuudha ajaa'iba jechuudha yeroo tana keessa namni dardaraa waan qopheeffate akkam taate na ajaa'ibani duba akkamii qopheessinaa ennaan jara darasoota san keessa takka naa qopheessaa akkasin naa qopheessan jechuudha akkasittiin warra kiyyaanii amma guyyumaan dura laaladheesanii arke jechuudha sanuu didee ammas aboo gurbaan kun nu qaanyeessaa jaanii gurbaan jaalalaaf jinniin beeku nu qaanyeessaa maaliin jeen ana asbichaan arke cinaacha kana arke cinaacha kanatti naa deebisaan jeen nagar way nu qaanyeessuu deemaa oo jaanii cinaacha kan barbaadde aboo micoon booda qalbii cabxii lakki saayibtichi xiyya kaniin geeffadhe achiin taa'inaa laali jeensan aboo ati dachii hodhu jirta hin aboo micoon bareeddu kanaan jee akkasittiin booda itti naa deebisanii takka fuula dura taa'e akkasin laaladhe jechuudha kofalchiisee wanti nama kofalchiisanii hedduun qaba jechuudha an guyyuma san boodaan eegalee abboleessu malee beekon jaalala aya amma nagaa annin hima an jireenya jaalalaa gaa haadha abbaa akka malee nu jaalatu qabna biraa gaa ganuma waan biraa keessan jiru tiyya tana deebisaan gaafin itti aantu maal jetti
iccitii as nyaadha nyaachuu dandeessan himtanii ani simeen hin nyaadha. Iccitii as dura nama tokkoof hin himin hime atis anis hin himu yennaan anis kana nyaadha yoon hime immoo kana nyaadha jechuudha. Isin kami an deebisaan kiyya kana isin kami. Tani nam tokko himin. An deebisaan kiyya kana. Iccitiin gana nam tokko himin hima. Taas dura nam tokko himin. Abadan jechuudha. Qullubbii nyaata anillee qullubbii nyaata waan godhu dandeenya. Seera akkamii godhu. Duuka kaan ni jira qullubbiin hin nyaata. Ani irra yoo dhaata bartammaan rakkoo qaba. Obbolee abbaa fi ilmaa nuti ishee. Ani nyaata amma. Maal jettan murtiin teessan irra dabaruu jaddeessan. Nyaadha yaanu nyaadha. Awwan nyaanne bar. Ulo nyaanne jechaa. Antum kan kan jira. Aya. Ya Rabbi. Aya. Jecha namni jiruu ta'e keessa siin jee gaafiin anaa fi isiniif illeedha. Jecha hamaa jechuun haa qalbii isin cabse himaa. Maali deebisaan? Maashii jechi hamaan naan jaame hedduudha. Qalbii nan cabsine immoo. Waa gaafile. Sheekh ala dubbisaa. Qalbii cabuuri. Mee irra deebi'aa gaafile. Waa. Haaya. Egaa himaa. Qalbiillee cabuu baattan himaa. Gaafaan hidhame san. Gaafa hidhaa san waan naan jajjaame. Hedduudha gaawwanii naan jaame. Gareen himuun taatu lama. Muraasumaan raasanii himu. Kanaafuu qullubbii goona. Maaliif hoo? Ati bar jechuma himuu qalbii si cabsisan himuu barbaadda malee bar. Jechuma habbuma takka ni gaha jechuun. Akkinaan jaan honoo gaa qabame gaa dhiira ibsee. Dhiira ibsee tanumaaf akkanatti arraq jaame adabateen taa'u. Sheekha sara gurguddaa jira. Caluun namuu calje inni cal maaliif naan jaan duuba. Nama naan jees nin beekaa cufa nin beeka. Garuu qalbii nan cabsen. Itti deebi'eetumaan jeemmas waan sana. Hidhaarraa gizeen bee itti deebi'eetiin jeemmas. Hin cabne jechuudha. Itti deebi'eetiin jee. Ammaas akkas jaan ammaas hidhaarraa beetiin itti deebi'e. Nyaachuun anis jiddumaanuu akkuma jaame. Garuu tuffaanii lama kiyya beete. Gaafii lamaan deebi. Akka laagalle akkam jechi kiyya. Lamaan deebiseeme. Anis lammaffaan deebisuun jiraa bara. Yoo deebistee achi jala waa fadhooti. Abshir taate. Wallahi jecha gaa namni jaa. Namni yoo daleeydes siin jaa. Dalaguu baattees sumaan jaa. Akkanuma kun malma namaati. Meegaa ayinnu kana gaafiin dhumaati. Gaafan dura piroojeektii halaal shoo tana eegalu sagantaa tana eegalu. Firuma keenya nama nadhiyaatu yeroo hedduu qatalatul ahlaam namni kaayyoo nama jala ajjeesu firootuma warruma nama ammarsa kana saahiboota olloota. Kana gizeen gaa waan kakatabu kana faa qabee kakatabu kana walilaa maali kama maati muwaati. Akkamsi waggona sama akkana naan jechuu turanii. Hundaafuu gaa ja'anii dabaree akkuma jettan qalbii waan takka cabuu miti hagan takka wanni bakkaan wannatee hin jiru. Arraba dheerate daleeni agarsiisne fiqqaanfatee namuuti. Kana gaa kunoo deebiin xiyyatanaa jechuun goolamne ustaas dhumarra wanni jettan ni jira. Dhumarratti wanni isin jechuu fadhee afaan namaa laalina.
maal jaa eenyu maqaan isaa sheetichi akka jedhu sheetichi amma ni irraanfadhe maqaa isaatii yoo namni tokko akkas dhiite siin jaa yoo namni tokko akkanas dhiite maaliif na dhiite hin jiini ifiifuu if dura si siise imaama si godhe if qabu qofaa sirra jira kan hukumi ifiifuu si dhiite namni tokko akkana if dura si dhiite ifirrattu imaama si godhe isarrattu akka imaama taate wanni sirra jiru maaliif na dhiite osoo hin ta'in if jabeessuu qofaa sirra jira ati arrabooda imaama isaatii guyyaa sun boodara ifiif dhiite if dura si buusee jechuudha. If dura dhiita gizee dhiite jechuudha. Obboo if dura akkas si dhiite if dura si buuse. If dura si buusee mi ati akkuma hofneef qabu qabde malee kun na dhiite injiin. Namni tokko yoo si xiqqeessuudhaaf si wanni jechuudhaaf jawwee si qopheessi jawwee yoo si qabate akkamiin na xiqqeessee jawwee naa kanne aboon na sablisuuf jawwee naa kanne hinjiiniya summii irraa baasi halloo isaa gurguradhu. الدوريدا إذا كل كلب عوى ألقمته حجرا فأصبح الحجر مسكالا سري يشوف يو أخا أفاني قرتف خايجي سبوا متكان أفاني لافسو تكان أفان خايف جد لهم تقول لافسو قد أفيوتي بود أخان أميتي لخاسي قرقرة ثانية مالك أخا مالك أبوتا يعني دينجا كذا وده مالك أن أخا بيتو يجلتا مالك أخا كسي قتي تقوتا ها إياني في الراديس أكسي يجول أكتي دعوات تقولن أكتي دين ديما أمانتين ديما أكنا يجول أكسيتي ندويتا في انترباتا نفولاتا ربي سيكرغارا إن شاء الله تنافو آواسا خيان جواد دا خيسابو إسان خنما درسوتا في انترجر الله ورا مرق أمي أما دعوة نراك إبر راي مجنون إنشوني إيه أتلين ميتة إنسان ما يجرتا صح واي سكتها على شو ما زت يا دم عليك إيه عشان صدر كان على شوتون برا يجون عن خضروات ونفكاتاو خضروات ما عرف نقول تجرو كيس ما بو لكن يصير تربان صدفات خصدفات إيه يجون بريدا دا ganaawan gurguddootti dubbannaga waan hedduutti haasoyna bakka haasawa ofirraatti baafnu arraa ogaa baytee arraa hangiliin isin haasa'e kun hanga gizee diroo dhawan hin agarre diroo gizee dhawan uraan qabdu uraa saniin tabiiftu san garteen hanga biifuu sanii bees hangiliin amma haasa'e kun ni haasoyne inshaallah wanni haasoynu laal darzan meeqaa jira magaazina meeqa أنا برا واحد جرا بشرا وما سدلنا تاتي إن شاء الله واسخ إني علمي نكراسفنا يبرسيفنا الحمد لله مدركة جولين تيجينو أفتقنو إلمان خيجينو أفن خنا خجلتي ثاني الحمد لله وشوفه وجيك أرانا يا ربي جزاكم الله شكرا عفوا يا روتيسن أرسا قوتني أستنا أركمو كيسني في مقادة وتوتا خينيا أكسما مقا تيم حلال شوين قالتو ماني سنينجا نجا الناتورا يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله ننجل قبا مقا ربي خودر سي مقا ساده تناب تلبيتي يبورسي فاروسي ملي ربي مالك بيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارس الدبسي اتي فارفموتنا قبرو تنقمتشيسي رحمة خيتي روبي والردين سبتشيسي ترسنا رسولا تنقب سودان نقيسي خنهك خنا دبسي جنة الرائف ميسي جنة خيم قيسي أتم يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنو خنديني
يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قام خيولي قليه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني